duraan dursa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Viidiyoo akka nama gaddisiisuu keessattuu ijoolleen Jimmaa kan dhaggeeffatu qabanidha. Oromoon yeroo ammaa kutaa walqoodee amantii walqoodee walirratti duula. Diinni immoo Oromoo Jimmaa laalee, Oromoo Arsii laalee, Oromoo kutaa biraa laalee osoo hin ta'in akka Oromummaa isaatitti laaleetii jechaadha kan nurratti duulaa jiru. Kanaafiyyuu viidiyoon kuni viidiyoo amma baheedha. Godina Jimmaa aanaa seexamaatti dhukaasa qaama mootummaatiin hawaasa aanichaa ganda Kimisoo irratti banameen namoonni 10 ol miidhaa guddaan irra ga'uun mana yaalaa seenaniiru. Sababni waan kanaatis maqaa lafa investimentiitiin osoo hawaasa hin mariisisin waan ta'eef jedhanii jecha. Kanaafuu Oromoon dammaqnee akka Oromootti maal keessa akka jirru wal hubachuun barbaachisaadha. Mee viidiyoo kan hanga dhumatti nu wajjin daawwadha. Maaltu tahaa jira jechuudha. Akkuma amma viidiyoo irratti argaa jirtan kana nama dhahameedha jechuudha. Nama rasaasaan dhahamee hawaasni baatee gara mana yaalaa yookiin gara hospitaalaa deemaa ni jira jechuudha. Saati kabajame saati ulfinna argachuu qabutti akkatti rakkoof saaxilamuun baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Keessatti yeroo ammaa kutaa ganda osoo nuti ol qoonnu diinni keessattuu kutaan akka kutaa Jimmaatitti waan maqaan muummicha ministeeraa Maangora Buruus waan maqaa Jimmaatiin ta'uuf ekatee jira jechuudha. Miidhaan isaanii addunyaa jala ekatee jira jechuudha. Kun nama dhahamee gara mana yaalaatti deemaa ni jira jechuudha. Deemaa ni jira. Hawaasni argaa yookiin muka jala qabee jechuudha. Wantoota akka nama gaddisiisaa Oromoo akka Oromootti waan birmaduu malee kutaan gandaan amantii walqabdee walqabsiin wal jiru jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa jirtanii bakkuma jirtanitti nageenyi jaalalaa fi kan kabajaa isin haa ga'u jecha dhimma waa'ee Jimmaa irratti waan deemaa jiru ni agartan jennee yaadna. Asiin durallee waan ta'ee dabree ni agartanii osoo suni fala argatee wanni akkana kun deebi'ee hawaasa irraa hin ga'u jechuudha. Wanni duraan hin dabre osoo fala argatee wanni akkana deebi'ee hin dhufu dhimma kanaaf bakka guddaa kenninee laaluu qabnadha akka nama tokkootitti. Yaa dhugaadha waan akkasiiti. Keessattuu Oromoon Jimmaas waan kana sirritti ilaaluu qaba. Olin bahuu jechuudha wanni jira. Sababa mootummaan ama biyya bulchaa jiru Jimma ta'eef jecha kutaa walqoonnee amantii walqoonnee Jimmas tahi Oromoos tahi Harargees tahi tokkoma Oromoon akkuma Oromootti miidhamaa jira malee Jimma kophaatti keessaa ilaalamee Arsiin kophaatti Wallagga kophaatti keessaa ilaalamee miidhaan irra gahaa hin jiru isinin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.